Kanaan jalqabnu. Fatani baru garma mana keke sejratani argeera gooftaa Kadhanna mee Waaqayyo. Yaa Waaqayyo guddaa si galateeffannaa. Beekaa kan taate hundumaa irratti humna kan qabdu. Ammas immoo yaa Gooftaa gara kee dhufneerra. Sirraa barachuu fi sirraa dhaga'uu fi ati nutti dubbachuun nu barsiisuun karaa kee nu agarsiisuun fedha kee akka ta'u si kadhannaa. Guyyaa har'aatti kan nu qopheessitu sagalee kee barachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Ayyaanni keessa akka nu baatu si kadhannaa. Maqaa qulqulluuma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Omna sennafsiisu anarraati qabdam gatii guddisa. Yanuwara jiraate fayya buleessa fooni uffate. Hallelujah. Gooftaa gosi malee jiraatamu. Yanuwara jiraate fayya buleessa fooni uffate. Hallelujah. Galanni Gooftaaf haa ta'u guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaatii waa'ee seenaa nam tokkoo fi Waaqayyoo maal isarratti akka hojjete sana gadi fageessinee akka ilaallu jaan barbaaduu fi obsaan dhaggeeffattu yaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Innis immoo macaafa qulqulluu keessaatii hin baranna. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa abbootaa boqonnaa 6 boqonnaa 7 fi boqonnaa 8 walitti maqamnee ilaalla jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaltu kana keessa jira? Egaa toorumaan duukaa buuneetu barachuu yaadna jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan irratti gadi fageessitanii akka ilaaltan kan hin barbaadu maa inni akeekni Waaqayyoo maalidha nam tokko irratti, saba tokko irratti, biyya tokko irratti, dhaabbata tokko irratti, waldaa tokko irratti Waaqayyoo akeekni isaa maalidha? Maal barbaada? Akkamittis immoo deemuu barbaada kan jedhu achirraati ilaalla jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barumaa baratti boroota idduutti Waaqayyoo hojii isaan hojjeta. Egi nama uumee gara lafaa kana gara lafaatti namoota agi fidee jalqabee yeroo hunda Waaqayyoo abbaa wajjin hojjetu qaba. Kan Waaqayyoonis ganan baay'eetu jira. Kun maaliif ta'ee sammuu keenyaan yookiis beekumsa keenyaan bira ga'uu dandeenye illee garuu nuti gara Waaqayyoo fi karaa Waaqayyoo irratti isa wajjin dhaabannee waan Waaqayyoo yaaduuf waan Waaqayyoo barbaadu sana duukaa bu'uun unuuf dirqama. Barbaachisaadha simmoo. Akkasitti deemne jechaadha Waaqayyoo wajjin. Kanaaf guyyaa har'aa akka sagalee Waaqayyoo irraa barattan ijaan barbaadeef maal barbaadde yoo jettani yaada koo keessa guutummaadhaan kan dhufe seenaa saba tokko seenaa Waaqayyoo nama waame tokko akkamitti akka deeme maal akka hojjechaa jiru isa keessatti akka ilaaltaniin barbaada. Keessuma keessaa maa inni Waaqayyo amantii nama hammamitti dhimma ba'aa? Waaqayyo namni akkasatti amanu barbaada? Kan jedhu wanta akkasii of keessatti akka ilaaltaniif. Waan kanaachi barumaa baratti gidiraan jireenya namaa keessa akka jiru baruun isiniif ta'a. Haa ta'u malee waanuma jiru kana keessatti Waaqayyo nu wajjiniin akka jiru baruun nuuf ta'a. Okis Waaqayyo akkamitti kan wajjiniin deemu baruun nuuf ta'a yaada. Egaa dubbisuudhaan itti fufaa Gooftaan nu gargaaru. Macaafa abbootaa boqonnaa 6. Waa'ee abbootaa yoo yaaddanii
egi Abraham booddee ijoolleen Israa'el gara biyya kanaa dhufanii Waaqayyo abdii isaan laatee isaan wajjin itti fufeetu Museen immoo dhalatee Museen immoo biyya garbatti ta'anii jiraatan biyya Misir keessaa humna Waaqayyoo fi abboommii Waaqayyootiin gaggeessaa Waaqayyootiin isaan achiiti. Isaan furee isaan baasee achi wanjoo isaanii jalaa isaan baasee maal ta'ee otuma deemaniit gara Waaqayyo isaan deemsus biyya sanatti otoo deemanii ristii isaaniif laate hundumti isaanii wardi 12 ristii hirmaatani. Garuu namoonni biyya lafaarratti baay'achaa yeroo deemanii garsuu uummatanii gosa uummatanii otoo deemanii iddoo tokko irratti dhaqanii walitti bu'uun isaaniin oolle. Ammas maal ta'ee Iyyaasuun egi ceesisee Yordaanosiin egi ceesisee egi ristii isaaniif kenne dhaala isaaniif kenne iddootti jiraatan egi isaaniif kenne booddee sabni Israa'el jechaan ijoollee Yaaqoob warri 12 ወይም United Kingdom of Israel warri jedhamanii isaan maaliin gaggeeffamu turanii abbootiidhaan abboota Waaqayyo isaan idduudhaa dibee kaasa ture. Hamma dhufanii mootii filatanitti hamma dhufanii mootitti bahanitti mootiidhaa booddeedhaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhufe. Garuu hamma mootummaa mootii nugusa jedhan sana hamma inni dhufutti abbootatu gaggeessa ture. Abboota kana keessattis Waaqayyo dhimma itti ba'ee ture Iyyaasuu booddee jecha. Abboota 15 jedhamu isaan keessaati nam tokkodha har'aan walii wajjiniin ilaallu jecha abbootii kana keessaa. Akkanadha. Sabni Israa'el otuma Waaqayyo wajjin deemuu otuma ba'ee galuu yeroo hundaa gidiraa isa mudata karaa isaarratti. Kanaafi amma dubbisuudhaan jalqaba achi itti fufneet hundi keenya barachaa deemna jecha. Akkanadha. Sabni Israa'el immoo Waaqayyo duratti waan hamaa hin hojjetan jedha. Waan hamaan hojjetani. Kanaafis Waaqayyo dabarsee waggaa 7 harka warra miidiyaanitti isaan kenne jedha. Ilaala Waaqayyoon yoo gaddisiisnu fuula Waaqayyootti hammeenya hamaa yoo hojjetnu jechaadha. Sabni Israa'el hamaa hojjetu. Kanaaf Waaqayyo immoo dabarseetu namoota isaan lolan, namoota isaan cunqursani, namoota isaan gaddisiisan isaanitti dabarsee waggaa 7 akka isaan bitan dabarsee kenneedha. Ilaalaa maalinni cause and effect Ingiliffaadhaan wanti tokko mikniyaata qaba jireenya namaa keessatti kan uumamu jechuudha. Maal jedhee sabni Israa'el immoo Waaqayyo duratti waan hamaa hojjetanii. Kanaaf Waaqayyo dabarsee waggaa 7 miidiyaam kan jedhamutti isaan akka isaan bitan kenne. Miidiyaam eenyudha yottanii Abrahaam ijoollee meeqa qaba yottanii Saaraarraa mucaa tokko qaba, Aggaariirraa mucaa tokko qaba. Aggaaris Saaraan isa giduutee booddee Keexuuraa kan jedhamtu immoo fuudhee waggaa 100 booddee jecha eenyuun ijoollee 6 ishee ture. Ijoollee 6 sana keessaatti miidiyaam tokkodha. Ilaalaa sanyiin isaanii tokkuma abbaan isaanii akaakileen isaanii eenyudha? Abrahaami. Abrahaamin umurraa warra dhalatantu qomoo uummatanii iddoo uummatanii otoo jiraatanii inni tokko irratti himmoo jechaadha. Abdiin Waaqayyo kenne Abrahaamiif Waaqa dhugaa duukaa bu'ee akka waaqeffatuuf Abrahaamiif kenne booddee ijoolleen Abrahaam karaa Yisaaq irraa immoo Yaaqoob jedhee hidda kanaan otoo deemu cinatti immoo warri dhalatanii ijoollumti Abrahaam isaanis immoo guddatanii babal'atanii maal ta'utti jiru mootii biyya bituu ristii qabu turan. Haa ta'u malee Waaqayyo isaan adaba ture jechaadha. Isaan qaxxaaween gorsa ture jechaadha. Kanaaf miidiyaam kan jedhamu sanyii Abrahaam keessaa ijoollee Abrahaam keessaa ka'anitu
maal gochuutti kaani Israa'el isa jedhu United Kingdom of Israel warra jedhamu kana adabutti kaani waggaa meeqaaf dabarsee laateedha Waaqayyo waggaa torba maal godhu jaroonni kuni maal hojjetu jaroonni kuni attamitti deemu jaroonni kuni saba Israa'el irratti maal godhan ilaala lakkoofsa lamaati jalqabaati wali wajjin dubbannaa irra baay'ee jaa dubbisnuuf obsaan dubbisnaa qabaan warra miidiyaan Israa'elitti waan jabaateef qabuun isaanii gaggeessuun isaanii bulchuun isaanii ijaa'etti jabaatee fi sabni Israa'el isa duraa milikuudhaaf isaan duraa milikuudhaaf isaan duraa baqachuudhaaf isaan duraa dhokachuudhaaf jedha boolla holqaa fi da'oo jabaa tulluu irratti hin qopheeffatanii jedha tulluu irratti maal qopheeffatanii holqa boolla achitti jaroonni kuni nu dhiphisiisuttiru nu rakkisuttiru kanaaf jedhanii tulluu tol ba'anii boolla qoffatanii holqa hojjetatanii achi jiraachuutti jalqaban jedha maaliif ammoo sitti fufnee ilaaluu hin dandeenna lakkoofsa 3 irratti yommuu warri Israa'el miidiyaan facaafatanii yoo midhaan jecha waa tokko facaafatanii warri miidiyaan warri Amaaleqii fi warri gara ba'aa biiftuutti jiraatanii dhufanii biyya Israa'el hirrukutu turanidha. Argitanii biyya Israa'el maal godhu hirrukutu turan fuula isaanii buufatanii wanta lafti isaan baasu hamma naannoo mandara Gaaziyaatti hin balleessu turan argitanii waan isaan hojjetan hin balleessu turan akkasumas horii isaanii ittiin jiraatan hoolaa saawa yookiis harree isaaniif hin hambifne isaamuu jecha jalaa fudhatu jecha safuudha waan takka yoo Waaqayyo isinitti ergine maal jechuudha takka namni yeroo haasa'u kiisii tarseetti birrii naqu jechuudha jechuudha birrii qaba jedheetu kiisii keessa kiisii silaa maal taadha tarsaadha birriin suni keessa dabartee buute jechaadha jaroonni kunis wanti isaanitti dhama'anii wanti isaanitti rakkatanii hundumtuu maal ta'e jecha diinarraan kan ka'e maal ta'a hin bada hin rakkatu jechuudha jireenya keessatti wanta akkasii jiraachuu hin danda'a gaafa Waaqayyo isinitti mufate gaafa Waaqayyo fuulduratti isin wanta gaarii hin hojjenne wanti hojjettan eebbifamuu hin danda'u ta'a maaliif weettan diinatu isin irra dhaabbatee isin jara bittinsa diinantu isin cina dhaabbatee isin jala balleessa jechaadha akkuma miidiyaan wanti Israa'el hojjetatu jala balleessu jechuudha lakkoofsa 5 irratti maal jedha isaan dunkaanota isaanii fudhatanii horii isaanii ooffatanii akka gurmuu hawaanisa beektu waan dhufanii fi namoota Israa'elitti fi gaalota isaanii lakkaa'uun hin danda'amu ture akkasitti biyyatti saamuudhaaf ittiin duulaniidha biyyatti saamuudhaaf itti duulanii itti duuluu beektu miti duuluu ittumatti yaa'anii itti galaniitu waan isaan hojjetan hundaa mancaasu jechuudha safuudha takka yaaddanii beektu anoo hinuman hojjedha anoo hinuman laffaa anoo akka sango maalumaaf achiin siqu jechuudha maaliif ati mirgaan ogashite bitaan kan si jalaa bittinsutu jira jechaadha sabni Israa'el hin hojjeta maaliif hin hojjeta hin laffaa lifaatii sana keessatti garuu bu'aan qabu hani sarra dhaabbatee waan inni hojjetu jalaa balleessu jiraachuu jira jechaadha akkasitti fudhadhaa dhuunfaatti hoo barattan akkasitti fudhadhaa akka biyyaatti hoo barattan immoo akkuma biyya Israa'el ta'e kanatti ilaalladhaa sinigale akka waltajjiitti akka
dhaabbata tokkotti olaaltan immoo dhaabbanni keessan inuma hojjeta garuu bu'aan qabu taanaan innis waa tokko jira isiniif waaqayyo otoo walii hin galin otoo deemtanii otoo jirtaniiti wanta badeetu jira jechaadha waaqan kan isinitti mufate waaqayyo gaafa namatti mufatu karaa waaqayyo irraa jallisuuf hojii waaqayyo balleessuuf kan dhaabatu diinni jira diina sana waaqayyo namarraa hifate malee salphaatti hin deebi'u. Lakkoofsa jaarratti maal jedha? Warri Miidiyaan Israa'eelota hiyyoomsanii gadi waan deebisanii fi sabni Israa'eel waaqayyoon gargaarsa hin kadhatanii jedhee dubbata. Eeyyee akkuma beeknudha namni yoo rakkatu bichaa gara waaqayyootti bu'aa beektu miti. Gaafa dhibeen isarra ga'u gaafa waan godhu wallaalu waan hojjetu wallaalu maal godha namni hin boo'a gara waaqayyootti. Gara waaqayyootti ni iyya. Maal jedhee iyya? Waa'ee saba Miidiyaan isa nurra taa'ee nu cunqursuu jiru kanatti. Maaloo yaa waaqayyo akkana galutti isaan amma Miidiyaanumatu isaan akka cunqursu isaan rakkisu beeku malee waaqayyoon gaddisuu isaanii hin beeku natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee gidiraa keenya argina malee nuyi waaqayyo wajjiniin waan qabnu sana baruu hin dandeenyu. Nuun galu dafee ani sirriidha adeemsi koo sirriidha hojiin koo sirriidha jenneetu yaanna. Sabni Israa'el akkas yaada natti fakkaata. Maal yaada? Saba kana yaa waaqayyo nutti istee waaqa abbaa keenya waaqa Abrahaam waaqa abbaa keenya waaqa Israa'el waaqa abbaa keenya nutti istaayi maaloo yaa abbaa waaqa Yaaqoob nutti istaayi abbaa keenya gargaarti ta'etu kadhachuutti jechuudha. Akkasuma nuti gaafa rakkannu amma hin boonye maaliif han uumame maaliif gara biyya lafaa kana dhufee bal jennee rakkachuu hin dandeenya wanta akkasitti qabamuu hin dandeenya. Garuu yaa obbolootaa sagalee waaqayyo nuuf kan katabame akka irraa barannuufi akka irraa waa argannee of sirreessinuufi akka irraa waa tokko barannee of shallagnee gara waaqayyootti of deebisnuuf malee nu arrabsuuf nu loluuf cigoo nutti ta'uuf ashmurinitti ta'uuf miti. Waaqayyoon kan caalomtu hin jiru. Waaqayyoon kan caalu eenyuyyuu hin jiru. Waaqayyo beekaadha. Waaqayyo hundumaa irratti humna kan qabudha. Kanaaf gara beekaa kanatti akka deebinu yaaduma godhachuun gaariidha. Garuu waaqayyo cal jedhee isaan dhiisaayi meekottaa hin ilaalla. Torballatti yommuu sabni Israa'el waa'ee kanaaf warra Miidiyaan irratti waaqayyoon hin kadhatanidha. Dabalanii 8 irratti akkas jedha. Waaqayyo immoo raajii isaanitti ergee raajichis isaaniin waaqayyo gooftaan saba Israa'el ani biyya Gibxii lafa isin garboomtan turtan keessaa isin nan baasee harka warra Gibxii keessaa isin furee warra isin cunqursani hundumaas isin oolchee fuula keessan duraa ari'ee isaanan baasee biyya isaaniis isiniif kenneera. Ani waaqayyo gooftaan keessan isin warri biyya Amoorota keessaa teessan ira isin warra biyya Amoorota jechaan biyya keessa teessanii waaqayyoolii isaanii akka hin sodaanne isin abboomeen ture. Isin abboomeen ture. Isin garuu anaaf dhaga'uu diddanii jedhee ana dhaga'uu diddanii jedheeraa jedhe waaqayyo. Raajii turfeetti kanatti himamu. Raajichi waa tokko see yaadachiise. Anoo humna koosa cimaadhaan Gibxi irratti eessa irratti moo'ichoo isinii kenne sin gargaare kanoo beektu. Garuu sin maal gootane
biyya amoorota keessatti biyyan sinii keenya keessatti immoo waaqeffatamaa ansa waaqa isaanii akka waaqeffadhe isiniin jedhee isinitti himeen ture. Garuu isin na dhaga'u diddanii. Ijaan na dhaga'u diddaniif kun isin irra ga'e jechuusaa. Ijaan na dhageenyeef ijaa yaadni keessan na wajjin hin jirreef kana isin irra ga'e jechuusaati. Oh, hallelujah. Namni har'a waaqayyoon dhaga'uu dadhabdan waaqayyoon dhaga'uun kun waanuma qubna gara qabu waanuma gaarii kan isinitti hin fakkaanne jirtu ta'a. Mee gara waaqayyootti yaada keessan deebisaa. Waaqayyoon dubbata. Waaqayyoon nama gorsa. Waaqayyo nama akeekkachiisa. Waaqayyo karaa nama agarsiisa. Gaafa yaada keenyaaf foon keenyaaf biyya lafaaf bu'aasheef gowwoomsaa seexanaa harka jallu waaqayyo kan dubbatu nutti hin fakkaatu. Waaqayyo sagalee isaan dhageessisan fakkaatu maaliifi sagalee biraa arga'u jirra kaa'ee. Garuu isinitti hima gowwoomsaan seexanaas sossobbiin biyya lafaas boo'ichi foon keessaniis eessaanuu isin hin ga'u. Maaliif akkuma argitan sabni Israa'el harka diinaatti kufee isaanin hojjetu inni kaan sassaaba isaanin laffa'u inni kaan itti bula. Akkasitti rakkoon. Kanaaf waaqayyoon kadhachuu gaariidha. Gara waaqayyootti deebi'uun immoo hundaa caala. Waaqayyootti ba'uun gaariidha. Waan waaqayyo jedhu dhaga'uunis immoo hundumaa caala. Amma waaqayyoon dubbatu seetanii hin dubbata beekne keessi keenyan beeka dhugaaf sobaan maal akka ta'e. Bu'aa foonii fi biyya lafaaf jenneetu sassataan ijaa jirruuf malee waan waaqayyo jaallatu jibbinee miti. Wallaallee miti. Wallaallee miti. Jibbineetu hin ta'e jibbinee maa jibbinee? Wallaalleeti miti. Otoo beeknu jallanneetu. Otoo beeknu dhiboofneetu. Dhibaa'ummaan keenya immoo unumaan rakkisa malee eenyu nuun rakkisu. Kanaaf amma maaltu ta'a jettanii yaaddu waaqayyo kana jedhee eegi deebisee booddee imimmaan isaanii dhaga'eera. Boo'icha isaanii dhaga'eera. Kanaaf isaan moo'icha akka argataniif piroosesii gochuun irra jira. Adeemsa gochuun irra jira. Adeemsaan waaqayyo nama seera qabee waaqayyoon seera qabeessa. Waaqayyo beekaadha. Waan hojjetu akkamitti akka hojjetu beekuu fi amma akkamitti akka isaan gaddisiisan isaaniin eegi beeksisee booddee achi booddee akkamitti akka isaan deebi'an immoo isaan hojjechuu barbaade jechaadha. Maaliif waaqayyo dafee hin hojjetu jedha takka yaadne waaqayyo seera qaba. Isa ittiin qabamne, isa ittiin hidhamne, isa ittiin maramneeru sana amma nurraa hiikutti waaqayyo cal jedhee nun dhiisu. Kanaaf sabni Israa'el wanta baay'een hirameera. Waaqa tolfamaadhaan waaqayyoon gaddisiisuudhaan karaarraa jallatee adeemsi isaa dideera natti fakkaata. Kanaan kan ka'e waaqayyo amma piroosesii jalqabe jechaan adeemsa jalqabe. Adeemsa akkamii? Akkana jedha lakkoofsi 11 amma kun seenaa biraa. Kun egaa maa inni ammaa kuni Geediyoon kan jedhamu kuni sanyii Minaasee keessaa kan dhalate quxisuu namni ta'e kuni waa'ee isaati egaa kuni Geediyoon otoo hin waamamin dura Geediyoon otoo hin beekamin dura sabni Israa'el akkamitti ture? Sabni Israa'el maaliin gala ture? Akkamitti jira ture kan jedhu nu agarsiisa. Amma garuu gara ijoosaatti dhufurra jirra. Innis akkana. Yommus ergamaan waaqayyoo dhufee qilxuu mandara Ofraa bukkee jiru tokko jala taa'ee lafichis kan Yoo'aas nama sanyii Abeezer kunis immoo sanyii Minaaseeti ture. Yeroo sanatti abbaa Geediyoon ta'a gadamchi kun dhaggeeffadhaa ture. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas
warra miidiyaan jala dhokachuudhaa fi iddoo waynii cuunfaatti qamadii ture. Qamadii dhaataa ture. Qamadiidha. Eessatti iddoo waynii cuunfanitti. Waynii iddoo cuunfanitti wayniitu cuunfama malee qamadiin hin dhaamu. Garuu laalaa baqanni rakkisni dhibee kan jiru kan ka'e dhokachuudhaan kan ka'e maaliifi ani isa duukaa bu'u ijaa jiruuf amma iddoo biraa akka jiru fakkeessee of dhoksatee iddoo jiraatu sanatti dhaga'a. Ergamaan Waaqayyoo gara isaa dhufee jedha. Gara eenyu? Gara Geediyoon. Geediyoon sanyii eenyuti? Sanyii Minaasee. Minaaseen kan eenyuti? Minaaseen ijoollee Efreem 12 keessaa. Ijoollee 12 keessaa Efreem. Efreem kan Yoosef. Yoosef immoo kan Yaaqoob. Gara Minaaseetti sanyii Minaaseetti dhufee Geediyoon kun. Gara Geediyoon kanatti jechaadha Waaqayyo. Yeroo achi dhufee maal jedhaanii? Ergamaan Waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'atee yaa loltuu jagnaa nana, yaa loltuu jagnaa nana. Kan irraa fatiin alaa. Loltuu jagna. Jagna. Oh, hallelujah. Goota jecha. Goota isa godhamu. Jagna goota jechuu keenya miti. Waaqayyo si wajjin jira jedheen. Amma Geediyoon yaada akkasii siin qabu. Keessa isaatti waan dhalate iyyuu hin jiru. Kanaan dura kan itti beeksisu abjuunan argee, mul'ataanan argee, maal akkas ta'e kan jedhu sunumaan dubbanne. Ilaalaa gaa Waaqayyo gaafa namuu waan inni fakkaatu balaq namatti dha jecha. Dingatuma dhufeetu kunoona. Ati jagna. Ati gootadha jedhe. Kanaan dura koomaan goone namichi kuni bara. Hawar tuffattan jirtu. Dhuksanii jiraattan jirtu. Yeroo hundaa gommitan jirtu. Gadi of qabdanii kan jiraattan jirtu. Waaqayyo sin argannaan jireenya keessan keessatti waan guddaatu ta'a. Kanaaf Geediyoonin akkas jedhe. Geediyoon maal jedha reegaa? Geediyoon immoo deebisee fi yaa gooftaa koo Waaqayyoon wajjin otuu jiraate maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufare? Maaliif nutti dhufare? Hojiinsaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya Waaqayyotu ittiin biyya Gibxii nu baase jedhanii nutti himan turanii merrere. Amma garuu Waaqayyo nu gate. Harka warra miidiyaamitti dabarsee nu kenne jedheetu yeroo inni garaa isaa keessa kan jiru dhukkuba isaa gadi baasee dubbatu dhageenya. Merre Waaqichi. Abbooliin keenya nutti himaa turanii, nutti odeessaa turanii, akkas jechaa turanii. Meerren abdii nama kutate. Dubbiin bitaa kan itti gale. Dhugumayyuu holqa qopheeffatan holqa kee jiraatu. Tullutti ol ba'anii. Kanaaf jedhee roodhu. Kana jedhee gaafateedha. Waaqayyos Geediyoonitti dhiyaatee ati hammana ati humna qabdu kanaan dhaqi. Humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra miidiyaam jalaa akka baaftuu fi ani si ergeera. That's it. Humna qabdu kanaan amma qabu hin beeknu. Guddaa ta'u, xinnoo haa ta'u, maal haa ta'u, Waaqayyotu isa shallagaga. Waaqayyotu isa madaala isa. Namni kan biraa madaaluu hin danda'u. Geediyoonin. Geediyoon of madaalee maal jedheera? Ani hin danda'u dadhabaadha. Ofiin jedheera. Waaqayyo immoo maal jedhe?
ati humna qabdu kanaan naqe jilba keetiin deemi jedha afaan tokko immoo jilba keetiin deemteedha humna jechuudha jilba Israa'eliin harkaa warra Midiyaam jalaa akka baaftu ani si ergeera eenyutu ergee ergamaadhaan namichi kun ofii isaa miti beekumsa isaa miti maal isaatiin miti waaqayyotu isa erge waaqayyo ani si ergeeraa jedheen eenyu jalaa warra sin rakkisan warra sin dhiphisisan warras wanta kan qadan keessan sin jalaa balleessan sana rasinii kufi ani si ergeera Gideon immoo yaa gooftaa koo attamitti Israa'eliin oolchaa akkamittiin oolchere qomoon koo sanyii Minaasee keessaa qomoo xinnoodha ani mana abbaa koo keessatti quxusuudha isa xinnoodha ani hanna caalan hangafoonni koo warri beekamani jiru anaan akkamitti na filatte kun egaa ilaalaa ija fooniin kan ilaalamu miti jechaa beekumsa biyya lafaan kan ilaalamu miti jechaadha kuni waamicha waaqayyooti waamichi waaqayyoo akkam akka ta'e beektu miti waamichi waaqayyoo fuulan ilaalu beektu Daawit akkamitti akka filame Qorontos boqonnaa tokko yeroo laaltanis immoo waaqayyo dadhabaa wallaalaa kan ta'e filate maal gochuuf warra beekota warra maal ta'an isaaniin yeellaasisuuf jedheetu sinigalee Geediyoonin akkatti waaqayyo isa waamu atoo akkas ofiin jetta inni akkas ofiin jedha waaqayyo maal jedhare ilaalaa kanarratti waaqayyo deebisee fi ani si wajjin waan jiruufi akka nama tokko rukutuutti warra Midiyaamin rukuttaa jedheen akka nama tokkotti Midiyaamin rukuttaa isa sincoon qurusu isa dhiiga keessan dhugu isa dhiiga keessan dhangalaasu isa sinsaamu isa gidiraasin agarsiisu isa sirrakkisu kana akka nam tokkotti rukuttaa jedhee waaqayyo ergaa waaqayyooti kan amma waaqayyo Geediyoonin amanee moo sagalee isaa amanee isinitti fakkaata Geediyoonin miti waaqayyo of amaneetu eenyummaa isaatiin isa erga jechaadha waaqayyo yeroo si waamu akkasuma jechaadha baay'ina dinqanaa waaqayyo dadhaboottatti baay'ee dhimma ba'a Geediyoonin yeroo waamu amma waamicha Geediyoon irra jirra duraan gidiraa biyya sanaa argineerra amma immoo waamicha Geediyoon ilaalla Geediyoon akkamitti akka waamame akkamitti waaqayyo waan barbaadu sanaaf akka waammate ilaalla waldaa kiristaanaa qulleessuuf hojii kiristaanaa hojjechuuf waldaan kiristaanaa sirriitti akka deemtuuf hacuuccaa biyya lafaarraa hacuuccaa fooniirraa hacuuccaa diinni irratti hojjeturraa hiikamuuf waaqayyo nama kaasa inkaasa waldaan kiristaanaa jabaadhaa akka boossanitti naftanii akka gaddinatti naftanii akka saamamtanitti naftanii obbolootuma keessan sin saama miti Minaaseen obboleessa isaa ijoollee Abrahaam Midiyaamin tureen hancuun quufamu rakkina argaa jiru gidiraan isa ragaraa jiru amma seenyudha warra kisootanii akkasuma warruma biyya lafaa keessa jiraatanidha keessuma keessaa waldaa keessatti obboloon akkam akka warra kistan beektu miti ana caala ana beeka ana jeta isa tokkoof mul'ata yoo ta'u isa tokkoof gidiraa taatanii isa tokkoof maal yoo ta'u maal akkasitti walli kun garuu waaqayyo nama qaba bararratti waaqayyo nama hin kaasa isa kamii ka'a ega nama waaqayyo taatanii ka'uuf qophaa'an isinii jedha walarrabsaa miti
wal cigaa miti abaluun jedhaa miti ati imman dhaggeeffachaa jirtu nama Waaqayyoo sitti hima. Gara yaada Waaqayyootti yaada kee deebisii. Waaqayyoo nama qaba. Waaqayyoo akeeka qaba. Waaqayyoo adeemsa qaba. Waaqayyoo eetiksii qaba kan itti deebi. Kanaaf yaada Waaqayyoo argadhu. Yedoon ammayyuu waan isaan arganne garuu itti dhufa. Maaliif Waaqayyo si qabnaan sin gadhiisu. Gaaffii ati gaafattu hundumaa si gaafachii deebisa deema. Amala gaaffii gaafata hin deebisa. Gaaffii gaafata hin deebisa. Gaaffii gaafata hin deebisa. Ani nan dinqisiifadhe yeroon kana qo'adhu wanti natti dhufe Waaqayyo isa lacha'u Geediyoon hin jedhe. Hin nufuu Geediyoon hin jedhe. Maaliif sinitti fakkaate? Amma koo maal jedha? Isin hin amanne kanaaf deem namaan jedham tokko. Nama waldaa keessaa nama gaafatu. Nama abbaa Waaqayyoon tajaajilu abbaa maqaa namaan dha'u garuu namti kun nama ijaan amanne sitti hafe kaa jedheetu waa Waaqayyo hojjetullee idduutti kutee deemu nama baay'ee jira. Waaqayyo garuu nama urursaa. Waaqayyo nama urursaa. Waaqayyo nama gorsaa. Waaqayyo gad naman gadhiisu argitanii amma Geediyoon hin gadhiisu. Ani hin danda'u dadhabaadhaa quxusuudhaa ani tuffatamaadhaa yeroo jedhee odeessu Waaqayyo maal jedha? Lakki ati nama guddaadha, nama cimaadha, nama gootadha. Humna kee kanan akka nam tokkotti diina kee kana rukutta jedheetu gorsuttira. Kutachiisuttira. Sossobee karaa isaa irratti gashuttira. Gorsee gara isaatti deeffachuutti jira. Waaqayyo nama niisu, hin nama gorsaa. Waaqayyo nama tuffatu, hin nama jabeessaa. Waaqayyo nama irraan fagaatu, hin namatti siqaa. Galanni Waaqayyo. Waaqa akkasii waaqeffadha. Waaqa nama tuffatu, Waaqa nama ganu, Waaqa diinatti nama dabarsee kennu miti kan waaqeffannu. Garbummaatti nama laatu miti kan waaqeffannu. Kan garbummaatti isaan laate Waaqa amoorotaa. Waaqa amoorotaa waaqeffachuu jalqabani Waaqayyoon dhaga'u sinis yeroo sana diinatti isaan laate gaafa isatti of laatan garuu Waaqayyoon nama fayyisa. Hin nama fayyisa, hin harka nama baasa. Hin nama fura malee diinatti dabarsee nama laatu. Waaqayyo hin jalqabe imimmaan isaanii dhaga'e, boo'icha isaanii, kadhannaa isaanii dhaga'eetu hin jalqabe isaan hojjechuutti. Ammas immoo yaa obboleetti, yaa obboleessaa. Yaa waldaa kiristaanaa, yaa namoota baay'ee Waaqayyoon barbaadanii bakkees warri jirtanii waa tokkoon isinitti himaa. Waaqayyo namatti siqa malee namarraan fagaatu. Waaqayyo hin nama moosisa malee garba nama hin godhu. Garbummaatti kan nama agatu ajajamuu dhiisuudha. Yaada ofii duukaa deemuudha. Biyya lafaa hawwuudha. Waaqayyo bara yartuu kana keessatti isa wajjiniin akka dabarru akka wajjiniin jiraannu barbaanna malee ulfina isaa dabarsinee akka ormaaf laannu hin barbaadu. Nuyi ulfina isaaf uumamne fakkii isaatiin ulfina isaa eegne akka jiraannuu fi garuu nuti harka diinaatti of gatuuf yeroo hundaa abboommii Waaqayyoo gadi ganneet gadi dhiisneetu jira. Kanaaf sinin dirqisiisa. Maal jedheen? Yaada keessaniif qalbii keessan gara Waaqayyootti deeffadhaa. Waaqayyoof dhaga'uuf gurra keessan banadhaa. Waaqayyoon ilaaluuf ija keessan banadhaa. Waa'ee Waaqayyoo dubbachuuf arraba keessan qopheessaa. Waa'ee Waaqayyoo hafuura baafachuuf of qopheessaa. Haalleluuyaa. Geediyoonin sossobuttira itti naannee. Geediyoon immoo deebisee ani si duratti faara argadheera yoon ta'e gad deebisee ilaalagaa tuttuqe kaa yoon ta'e inni anatti dubbachaa jiru dhuguma si ta'uu isaa akkan ittiin beeku milikitanaa agarsiisi jedhe ilaalagaa amma Waaqayyootti siqutti jedhu duraan hin fagaata ture bakka ture amma immoo qo'egaa ani amma ofii koo jireenya koo keessatti waanan beekun jira afshaalummaa isaa fide Waaqayyo afshaalummaa keenya keessatti sin hojjeta. Maal jedhe? Ani amma dhuguma situ natti dubbata. Ati dhuguma Waaqayyo eegi akkas ta'e
Waan si gaaffuu qabaati gaaffii koo sana naa deebisii jechuuttira. Waaqayyo gaaffii kee hin deebisa ammas nan amana. Milikkita hin sii kenna Waaqayyo. Maa inni milikkinni suni? Hamma ani deebi'ee kennaa midhaanii fidee siif dhiyeessutti hadaraa asiin hin deemin jedhe. Gooftichi hamma ati deebitutti nan turaa jedheen. Waaqa kun arjitteen Waaqayyoon ajajutti jalqabe Waaqayyo barbaannaan hin ajajama. Maal jedhe? Asiin deebiin ani waa tokko fidee nama si yaachisutti aarsaa koo manaa fudhattutte. Kun amantu dadhabduudha jedhee deemurra ture garuu Waaqayyo maal jedhe? Ish nan si eega dhaabadhee an obsee dhuma si wajjin an deemaa. Waaqayyo obsa qaba. Waaqayyo nama kabaja. Waaqayyo nama hin tuffatu. Ameen. Waaqayyo nama hin tuffatu. Hin tuffanne Geediyoon akeekarraa qaba kaa. Waan hojjetu qaba kaa. Waaqayyo waa jalqabeera. Waaqayyo waa hojjechuu jalqabeera argitanii? Kanaaf duukaa bu'e. Hamma inni dhufutti yommus Geediyoon gara mana isaa dhaqee xobbee laareetti hoolaas ta'uu hin danda'a. Tokko qalee affeelee daakuu safartuu tokkottis fuudhee maxinoo tolchee foonicha gundoorratti kaa'ee gundoorra kaa'ee jecha bishaan foonichaa xuwweetti daqee fide. Lala akkuma namaaf godheef jechaadha. Qilxuu jalatti gooftichaaf aarsaan dhiyeessee jedha. Egaa bara kakuu moofaa aarsaan akkasitti dhiyaata. Kakuu haaraa keessatti hannu aarsaa ta'e gooftaa keenya Yesuus isa wallaalee miti. Garuu kuni gaaddidduu isaati. Gaaddidduun yoo jiraate maal jiree jechaadha? Han gaaddisa ta'e jireechaadha. Kakuu moofaan gaaddidduu kakuu haaraa isa dhufuuti jechaadha yeroo sana. Kanaaf gaaddidduu ta'e jechaadha. Amma gara fuulduraatti ta'uun kan jiru nu agarsiisuu isaati jechaadha kuni. Kuni gaa kakuu moofaa yoo haa ta'u malee akkamitti aarsaan akka dhiyaatudha. Aarsaan bara ammaas hin dhiyaata. Eenyuun dhiyeessina? Gooftaa keenyaan dhiyeessineerra. Akka sanattis immoo nuti fuula Waaqayyo duratti yerootti dhiyaannu qabna. Aarsaan kan keenya kan biraa yoo ta'e iyyuu aarsaan keenya kan keenya amala keenya, aarsaan kan keenya adeemsa keenya, aarsaan kan keenya yaada keenya isa Waaqayyoof dabarsanii laachuudha. Amma aarsaa dhiyeesse akka abboota isaa, akka warra isaa, akka isaan itti dhiyaatan aarsaa sana maal ta'a jedha. Lakkoofsa 20tti ergamaan Waaqayyoos Geediyooniin foonichaa fi maxinicha fuudhiiti dhagaa kanarra kaa'i. Bishaan foonichaas irratti dhangalaasi jedhe dhagaa sanarratti. Geediyoonis akkuma ergamichi jedhe hin godheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhagichi eenyu? Fakkii eenyu isinitti fakkaata? Dhagichi isinitti ni mul'ata. Barbaadaa bira ga'a. Dhagicharratti aarsaa dhiyeesse. Nuti sarraa dhagicharratti aarsaa dhiyeessina. Aarsaa dhiyeessina. Achiyoo maal ta'e? Ergamaan Waaqayyoo suni ulee harkasaa keessaa ture. Ol kaasee fiixee isaatiin foonichaa fi maxinicha hin tuqe. Achumaan dhagicha keessaa ibiddi boba'ee foonichaa fi maxinicha gubee hin fixe. Galanni Waaqayyoo haa dhumayyuu. Argitanii abiddi dhagicha keessaa baheetu aarsaa sana fudhate jechaadha.
Hingube, fixee gube bakka nyaatee chaan. Hallelujah. Hin fixee chaan. Dhagaan sun Yesuusi. Abiddi isa keessaa ba'a. Aarsaa keenya fudhata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana booddee ergamichi Geediyoon duraatiin sokkee. Sokkee makka. Beektu bara Heemaa'oos jedhu Luqaas boqonnaa 24 irratti Yesuus fannoo irratti du'eetu. Hin du'e jedhanii owwaalanii jennaan nama ta'e fakkaateetu. Qaloophaa kan jedhamu hiriyaa isaa wajjiniin gabaa keessa otoo deemaniitti mul'ateetu. Yeroo isaan gumguman isaaniin maal jedha maal taatan ijaroota nanaa maaliif gumgumtuu jennaan maal hin turte Yerusaalem keessa hin turre ati bara sana hin turtu bara kana keessa maaliif yeroo akkas ta'u maayinnan namtichi nuti sagalee isaatiinis ta'u hojii isaatiin beekamaa ture suni nu jalaa du'e abdii nuu laatee ture garuu nu dhiisee deeme maali kuni dinqii dhaareedheen jennaan du'uun irra jira jedheeti macaafotaa keessaa gadi fageessee guyyaa guutuu isaan barsiisaa ture jechaadha. Halkan geenyaan kottuun bulee gasitti dhiyeeraa fagoo deemta nutti fakkaata isaan jennaan ishi jedhee wajjin galee irbaata irratti yeroo isaan dhiyaatanii buddeen kutee eebbisee yeroo isaanii filaatu isaaniitti mul'ate achi isaan jalaa badee arguu hin dandeenye. Gooftaa turee jedhan amma namichi kunis kunoo ahaa jedha galaalaa. Ergamaan Waaqayyoo ta'u. Ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa yommuu hubates Geediyoon hin hubate gam ammasa dhugumayyuu akkasuma jenna miti ne dhugumayyuu yaa Waaqayyo gooftaa koo ani ergamaa kee dura dhaabadhee ija kootiin isa argeera anaaf Waaqayyo jedhe. Anaaf Waaqayyo jedhe Waaqayyo immoo nagaa dha'oo hin sodaatin hin duutu jedheen. Nan du'e jedhee sodaateeruuf jecha. Anaaf Waaqayyo jechuunsaa bakka nan du'a namni Waaqayyoon argin du'a jedhamee kakuu moofaa keessatti kan dubbatameeru jiruuf namni fayyuu danda'u jechuuf. Kanaaf amma argeera gabaduu kootee ta'e. Arguun dhiisuunis rakkoo, arguunis rakkoo ergi ta'ee baay'ee nama rakkisa. Waaqayyo garuu maal jedhe ammas akeekarraa qaba. Kun namtittiin kun hin amantu hin jenne ammas. Maal jedhe? Waaqayyo deebisee, Waaqayyo amma inni dura malaaka Waaqayyo ture kan jedhamu miti. Amma immoo Waaqayyo immoo jedhee malaakni Waaqayyo kun eenyudha dhaa'uuf gaafadhaa ammas achirratti. Eenyudha inni jedha. Asirratti maal jedhame? Waaqayyo immoo jedhameera. Nagaa dha'oo hin duutanii hin sodaatin jedheen jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Geediyoonis achi Waaqayyoof iddoo aarsaa ijaaree maqaasaas nagaan kan Waaqayyooti jedhe galanni Waaqayyoof. Ammas kana deebisaa na wajjin jedha. Nagaan kan eenyuti? Nagaan kan Waaqayyooti. Nagaan kan Waaqayyoo aarsaa sanatti egaa maal jedhe? Nagaan kan eenyuyyuu miti. Nagaan kan Waaqayyooti jedhee moggaase. Iddoo aarsaa kuni hamma har'aattiyyuu mandara Ofraa isa kan sanyii Abiizer keessa jira jechaan abbaa isaati. Achi keessa jira. Amma yoona jedhee dubbata gaa yeroo macaafamu jechuudha. Halkanuma Waaqayyo Geediyooniin amma gaa Waaqayyotti dubbachuutti inni duraa malaakaan itti dubbata ture. Yaada isaa sirreessaa ture. Karaa isaa sirreessaa ture. Waan jechuun irra jiru agarsiisaa ittaanee maal jedhee halkanuma sanatti Waaqayyo Geediyooniin iddoo aarsaa abbaa kee Ba'aal Waaqayyoodhaafi utubaa Asheeraa egaa nus Waaqa tolfamaadha. Waaqayyootti
tolfamatu sana naannoo iddoo aarsaa sanaati dus maal godhine muri tuntoota abbaa keetii isa lammaffaa jibicha jechuudha. Isa waggaa 7 guute sanammoo qalmaaf dhiyeessuudhaaf fuudhe. Ilaalaa gammaa Waaqayyo aarsaa isaa fuudhate. Waaqayyo isa hubateera. Hubateera. Amma Waaqayyo kan hin jira. Achi mana baasaa santaa keessatti iddoo jira sana keessatti garuu Waaqayyo kan hin barbaannetu jira. Innis Waaqa tolfamaa isa garbummaan akka bitaman jiraatanii akka karaarraa kaa'atan kan isaan godhee Midiyaam akka isaan bitanii caccabsanii horii isaaniis akka irraa saamanii jiraatan kan isaan godhu Waaqa tolfamaatu jira. Waaqni tolfamaa kuni abbaa isaatiin waaqeffatama. Kanaan maal godhedhe? Tarkaanfiin inni jalqabaa maalidha? Waaqolli abboolli kee isa garbatti singate sana balleesse. Muri digi. Muri digi. Muri digi jechuusaati. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Hin godhataa yaa Waaqayyo akkamitti magaalaa kun. Amanuunuu nama dhiboo. Waa tokko tarkaan fudhachuun nama dhibu ta'a. Keessuma keessaa kan abbaa ofii. Keessuma keessaa humna aangoo kan irratti hin qabne akkamitti diiguu hin danda'ama. Waaqayyo jennaan hin danda'amu. Waaqayyo nama agarsiisnaan hin danda'ama. Sini galaa. Innaa maal ta'e isinitti fakkaata? Akkas isaan jedhe. Itti fuleetu tuntunnoo abbaa keetii isa lammaffaa isa waggaa 7 guute sanammoo qalma dhiyeessuudhaaf fuudhi. 26 irratti lakkoofsa da'oo kattaa ol jedhaa sana irratti Waaqayyo gooftaa keetiif iddoo aarsaa toora ijaari. Tooraan ijaari. Tuntoo isa lammaffaa sana fuudhi. Qali. Qoraan utubaa asharaa isa murte sanaatiin immoo qalma gubamu dhiyeesse. Muka isa digdee maal goota? Qalma ite hin gubde jechaadha. Qalma dhiyeessita jedheen jedha. Salphaa miti. Salphaa miti. Kan ijaarre diiguu, kan kabajame diiguu, aadaa kan nuti ta'e diiguu nama dhiba. Nama dhiba jireenya keenya keessatti jechaadha. Dhuunfaadhaan ta'uu hin danda'a. Waldaadhaan ta'uu hin danda'a. Biyyaan ta'uu hin danda'a. Sini galee. Qomoon ta'uu hin danda'a. Karaa fedhayyuu ta'uu hin danda'a. Garuu Waaqayyo wanta inni hin barbaanne yoo furu isa duraa balleessine malee Waaqayyo guutummaadhaan nutti hojjechuu hin danda'u. Guutummaadhaan jireenya keessa darbuu hin danda'u. Kanarra rakkoo hin jiru. Kanaaf mee hubadhaa yaa saba nana. Yaa ijoollee Waaqayyo. Saba Waaqayyo. Mee dhaggeeffadhaa kana. Waaqayyo akka diigdan kan barbaadu, akka jiksitan kan barbaadu jira. Waaqa tolfamaa kan ta'e, Waaqayyo caalaa Waaqa kan sinii ta'e, kan sin rakkisu, diina keessanitti dabarsee kan sin kenne, sin fayyisu, sin baasu, sin ijaaruu kan hin dandeenye. Diina garuu isinitti afeere kan si cabsu, sin irra ciisu. Waaqa tolfamaa sana ofirraa diigu Waaqayyo siniif haa godhu. Waaqayyo Geediyoonin akkasitti yeroo kaasu argitu. Godheedhe. Kanarratti Geediyoon hojjetoota isaa keessaa nama 10 fudhatee isa Waaqayyo isatti hime hin raawwate. Gaafa Waaqayyo humna isinii ta'e, gaafa Waaqayyo isinitti mul'ate, gaafa Waaqayyo isin keessa gale hin hojjettu. Maal godheedha? Hin fudhate. Isa Waaqayyo isatti hime hin raawwate. Garuu qomoo isaatii fi warra mandara sanaa keessa jiraatan waan sodaatee fi kan guyyaa utuu hin ta'in halkan hin hojjeteedha. Akka gugee garraamii,
akka boba hattee ta'a jedhama ta'e sagalee waaqayyoo. Amma maal godhe ifatti yoo ta'e nafi xedheetu natti fakkaata. Halkan isaan yeroo sarrafan sana halkan sana fuudheetu diige. Wanta ta'u ilaalaa gaa. Wanta hojjettan irratti waan tokko hubadhaa. Sabni keessan, maatiin keessan, warri keessan isin duukaan dhaabatan taanaani diinatti saaxilamuun jira. Kanuma yoo ta'e waaqayyo danda'aadhaan jedha. Garuu waaqayyo amma maal gochuutti jira? Isaanuu beeku natti fakkaata. Isaaniif iyyuu galeera natti fakkaata. Abbumti isaa waa beekata natti fakkaata. Kanaaf maal godhe? Kanatu ta'a taane maal ta'e inni diige gaa. Halkan naqee diige. Achi yoo maal ta'e warri mandaricha ganama obboroodhaan yommuu ka'anii iddoo aarsaa Ba'aal diigamuusaa utubaan Asheeraa inni naannoo iddoo aarsaa tures muramuusaa tuuntonni tokkos iddoo aarsaa haaraa ijaarame irratti gubamuusaa hin baranedha. Ollaa bare naannoo bare warra waaqeffatantu dhagaye magaa warra kanatti bulan warra kana jalatti bulantu ka dhagaye. Attam taata achiitiyoo kanarratti namoonni kan kana godhe eenyu malaataa jedhanii wal gaggaafatanii iyyafatanii bayeessa godhanii qoratanii Geediyoon ilma Yoo'aas kan godhe akka jedhu biran ga'anii jedhu. Geediyoon kana gochuusaa bira ilma Yoo'aas akka kana ta'e bira ga'anii hin baranii. Hannama dhokatu hin jiru kaa. Hannama dhokatu hin jiru. Bira ga'an achi yoo maal ta'e ree? Warri mandarichaa Yoo'aasin abbaasaa jechaadha. Ilmi kee iddoo aarsaa Ba'aal diige utubaa Asharaas naannoo iddoo aarsaa sanaa tures waan muree fi ajjeefamuun isaaf isarra jiraati gadi nuuf baas jedhaniin. Bakka haa ba'u najjeesna du'atti faradan jechaadha. Hamma du'aatti ga'uun jira gaa. Waaqayyoof yoo abboomamtani. Waaqayyo akeeka isinirraa yoo qabaatu. Waaqayyo isinoon gaggeessu. Waaqayyo isinirratti hojjechuu yeroo jalqabu hamma du'aatti saaxilamuu hin dandeessu. Hamma achitti ga'uu hin dandeessudha. Yoo'aas garuu warra isaatti naanna'anii dhaabatanii hundumaan Ba'aaliif isintu falmaa yookiis isintu isaaf birmataa. Namni isaaf falmu hundinuu borganama asitti haa ajjeefamu. Ba'aal immoo Waaqayyo ta'ee isin namni iddoo aarsaasaa diigee fi hin falmitu jedhaniga. Maal jechuudha? Inni humnaan qabu. Inni hin lolatu. Inni ofirraan deebisu. Amma akkam taatanii isaaf falmitu. Inni dadhabaadha. Karaa biraa maal jechuudha? Karaa biraa maal jechuudha? Waaqa miti sobduudha. Waaqa miti. Otoo waaqa ta'ee ofirraa faccifataa jechuu isaanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa wajjin yoo baatan hansin dorgomu, hansin wajjin dhaabatu hin dhibu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achi yoo guyyaa sanaa jalqabee Geediyoon yeroo Ba'aal maa jechaadha? Ba'aaliin kan lole jechaadha. Jedhamee hin waamame. Yeroo Ba'aal jechuun Ba'aal haa falmatu. Ba'aal haa falmatu. Ba'aaliin haa falmatu malee isin maaf nama taatanii Ba'aaliif falmitu Waaqayyo ta'ee jechuu isaaniiti. Achi yoo kunis sababii namni iddoo aarsaasaa diigee fi akkas jedhamee jedha. Achi yoo 33 irratti
yommus warri miidiyaan warri Amaaleqii fi warri gara baabiiftuutti jiraatani wal wajjiniin laga Yordaanos ce'anii dachaa Izraa'el keessa hin buufatanii dhagaa amma gara ijoosaatti dhufne jechaadha. Egaa Waaqayyo hojii jalqabeera. Inni jalqabaa maa inni mana isaa keessaa xuraa'ummaa baasuudha. Waaqa tolfamaa baasuudha. Hojii Waaqayyo itti gammanne balleessuudha. Isa isaan cunqursu sana balleessuudha. Diina isaanii akka isaan irratti moo kan godhe sana balleessuu jaatee isa balleesse jalqaba. Ittaansee gara diinota warra duraan itti ka'e sanatti xiyyeeffachuutti jechaadha. Afurri Waaqayyoo jedha laalaa eega qulqullaa'e eegi sabni isaa maatiin isaa hundumtuu eegi qulqullaa'anii yaada isaanii gara isaatti deeffatanii akkana ta'a. Afurri Waaqayyoo waan isarratti bu'eef jedha achi booddee galanna Waaqayyoo. Kanuma dubbiin inni hojii hojjetu inni waan hundumaa dinqii hojjetu maaltu dhufe jechaadha. Afura Waaqayyootu dhufe jechaadha. Irra buufateef Geediyoon fiingee beektu miti xurumbaa isa jedhu sana fiingee lolaa hin afuufe qomoon abeez immoo walitti qabamanii isa duukaa bu'an jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qomoon eenyu? Abeezer jecha abbaa isaati. Qomoon isaa immoo gara Minaaseeti. Jaroonni kun hin ka'an isa wajjin jecha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waamichi Geediyoon kana fakkaata. Waamichi keessan maal fakkaata? Mee of ilaalaa. Waaqayyo si waamnaan sin hin gadhiisu bara. Waaqayyo si waamnaan gaaffii keessan hundumaa sin deebisa. Waaqayyo si waameera taanaan of tuffachuun eessayyuu isin hin geessu. Silaa Geediyoon tun ba'u ture. Amma Geediyoon hin ba'e bakka. Afurri sirra bu'e. Afurri sinirraa bu'amus. Inni itti gaggeeffamtan, inni ittiin hojjettan, inni ittiin baatan sun isin barbaachisa. Afurri egirra bu'ee booddee maaltu ta'a? Namoonni illee duukaa ka'anidha. Sanyiinsaa qomoonsaa duukaa ka'anidha. Achiyoo guutummaan gosa Minaasees erginaan isaanis walitti qabamanii isa duukaa hin bu'ani jedhe. Inni ergega. Iddoo mandaatti erguutti ka'e. Yeroo inni ergu duukaa bu'utti kana. Akkasumas gosa Ashertii, gosa Zaabiloonii fi gosa Niftaalemitti hin erge. Isaanis ba'anii warra kaanitti hin dabalamanii. Ilaalagaa gaafa Waaqayyo si wajjin ka'u namni hundumtuu si wajjin ka'a. Gaafa Waaqayyo si wajjin dhaabatu namni hundumtuu sin wajjin dhaabachuutti ka'a. Eenyu jechaadha? Inni sin duukaa bu'u. Firri keessan warri yaada keessan fudhatanii yarra keessan duukaa bu'an hinuma dhaabatu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hundumaa miti gaa. Geediyoon yommus Waaqayyoon saba Israa'el harka kootti akka oolchituuf ati dubbatteetta. Kunoo ani rifeensa hoolaa oobdii keessaa nan kaa'a. Ilaala amma immoo Waaqayyotti deebi'a. Qoruutti ammayyuu laa Waaqayyo humnarra kaa'ee afurri duukaa ka'ee namni illee duukaa ka'ee inni amma of amanuu hin dandeenye. Maal jedhee? Kunoo ani rifeensa hoolaa oobdii keessa nan kaa'a. Lafti hundinuu gogaa ta'e rifeensicha hoolaarraa fixeensi yoo buufate saba Israa'el harka kootti akka ati oolchitu nan beekaa jedhee dubbate. Ay namtittii kana kan hundumaa godhee fiitaniin imma jedhamu diree otoo na ta'e akkasuma jannatti fakkaata. Garuu mootummaa akkasii sin qabaareen hin qabu. Garuu akkana jedhe. Waaqayyo hin deebisaa fi maal amma ona akkan isin agarsiiseera jechuun danda'a ture. Waaqayyo ammas ilaalaa. Wanti kunis akkuma inni jedhe ta'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan gaafattan hin deebisa. Geediyoonos borumtaasaa ganamaa
ganamee fatee ka'ee bishaan willee tokko guutuu rifeensa chirraa kaasee keessaa kaasee cuunfee baaseedha. Ilaa Waaqayyo godhee isaa agarsiisee jecha ittaaniyoo ammas Geediyoon Waaqayyoon tokko immoo dubbadheen irratti nan ilaalaati. Gaaffii qabamos. Hadaraa aariin kee anarratti hin bobayin. Amma immoo rifeensicha duwwaan gogaa akka ta'u lafa hundumaa irratti immoo garuu fixeensa akka ta'u akka bu'u godhii jedhee gaafate laa. Duraani lafni akka hin jiinee rifeensa hoolaa sana malee godhe Waaqayyo. Amma immoo rifeensa akka hin jiinee lafni maalaa ta'u haa jiidhu Waaqayyoon godha. Ammas halkanuma sanattis Waaqayyo akkuma inni jedhe lafa hundumaarraa fixeensa akka buufatu rifeensichis duwwaan garuu gogaa akka ta'u hin godheedha. Rifeensichi amma inni sila cuunfamee bishaan keessaa yaa'e suni amma immoo hin gogaa, lafti sunis immoo maal ta'a? Bishaan ta'a jechaadha. Kana godhee Waaqayyo isa agarsiisee jedhee dubbata. Akkasitti Geediyooniin amansiisa. Egaa laalaa waan Israa'el irra ture argineerra. Geediyoon akkamitti akka waamame argineerra. Geediyoon amma waamameera. Egi waamamee booddee amma gara hojiitti ba'u jechaadha. Ammas Waaqayyo isa gaggeessa moo isatu Waaqayyoon gaggeessa? Ammas hubadhaa dhaggeeffadhaa yaa obboloota koo, yaa kiristiyaanaa. Eenyumti warra dhageessan kun dhaggeeffadhaa. Egi Waaqayyo akkas isin urursee isinitti siqee gaaffii keessan hundaa deebisee karaa isaa egi isin agarsiisee booddee Waaqayyo hojii isaa ofii hojjetamoo amma immoo Geediyoontu hojjeta. Boqonnaa 7 keessa galleerra. Boqonnaa 7 kana keessatti sin dinqisiisa. Waaqayyo Geediyooniin Yeruba'aal isa jedhamu kana jechaadha. Warra isaa wajjin isa wajjin turan ganamaan ka'anii burqaa haroo bira buufatanii buufanni warra Midiyaan immoo tulluu Mooree irraa gara bitaatti dachaa keessa tureedha. Laalagaa lollee ka'uuf yamma. Waaqayyo yommus Geediyooniin namoonni si wajjin jiran waan baay'atanii fi warra Midiyaan harka isaaniitti dabarsee hin kennu. Yoon kenne immoo Israa'eloonni humna keenyaan of oolchine jedhanii ana irratti of jaju jedhe. Of jajummaa sin barbaadu Waaqayyo. Maaliif asirratti waan agarree tokko jira. Waan argine maa inni Geediyoon egaa namoonni baay'een isa wajjin ka'anii bakka Waaqayyo isa wajjin jira, Waaqayyo isa wajjin jira, Waaqayyo isa wajjin jira, Waaqayyo isa wajjin jira, Waaqayyo isa wajjin baheera, Waaqayyo isa wajjin hojjeta. Jechuudhaan namoonni hundumtu isa duukaa ba'anii jechaadha. Waa tokko argu namni isin duukaa ka'uu isaan oolu. Waan tokko yotti mul'atu, wanta tokko jireenya isaa keessatti yoo isa mudatu namni jedhee si wajjin ka'uu hin dadhabu. Isin galee. Garuu wanta tokko bara asirratti soof eegaa. Waaqayyo kana jedha. Ammas namootatti lallabiiti namni isin keessaa sodaate lapheensaas sirbu tulluu Giyaadii irraa ka'ee gara manatti haa deebi'u. Tulluu Gaad Gala'aad jedhama Amaariffaadhaan. Tulluu sanarraa ka'ee maal gara manaatti haa deebi'u jedheen. Yommus jara sana keessaa namoonni 22,000
Ganamanatti deebi'anii namoonni kuni namoonni kuma kudhan immoo achitti nafanii jedha. Ere kan bahee isa wajjin nama kuma meeqa? Kuma 22 ture. Hin sodaattu taanaan, hin rommitu taanaan, waraansa kanatti hin bayinaa jennaan namni kuma 22 hin deebichaa. Meeqa tafee? Kuma 10 tafee. Waaqayyo baay'ina namaan otoo hin ta'in Waaqayyo nama yartuu nu hojjechuu kan danda'u agarsiisa. Ammas maal jedha Waaqayyo? Waaqayyo ammas Geediyooniin ammayyuu namoonni si wajjiniin jiran hin baay'atanii gara lagaa bishaanii isaan geessi. Anis achitti garaa garasiif nan fo'a. Namni ani si wajjin haa dhaqu jedhu haa dhaqu. Inni ani si wajjin hin dhaqin jedhu immoo hin dhaqinii. Geediyoon dhugaadha, nama guddaadha. Amma Waaqayyoon dhaggeeffachuutti jira. Jechuun irra ture. Garuu maal jedha? Hin dhagaa. Lakkoofsa 5 irratti Geediyoon mootaa gara bishaanitti hin geesse. Waaqayyo immoo nama akka sareetti arraba isaaniin bishaan dhuganii fi nama jilbeeffatee dhugu garaa baasi jedhe. Bishaan dhugaatii irratti qoraman ijoo waraansa irratti baay'ee dheebuutu jira natti fakkaata. Namni hin dheebota waraansa irratti natti fakkaata. Amma bishaan dhugaatii dheebotanii dhaqanii yeroo lagaa dhuganii isa akka saree arrabaan bishaan dhuguu fi isa jilgaanfatee harkaan dhugu sana gargar naaf jedhe. Waaw! Lakkoofsa 6 lakkoofsni namoota harka isaaniin keessaa arraba isaaniitiin bishaan dhugan 300 turan. 300 turan. Warri hafan hundinuu garuu jilba isaaniitiin hin dhugani. Jilba isaaniitiin dhugani. Waaqayyos Geediyooniin namoota 300 warra arraba isaaniitiin bishaan dhugan sanaanii Israa'el harka warra Miidiyaan nan oolcha. Warra Miidiyaan immoo harka kee keessa nan buusa. 300 suni duwwaan haafani malee warri kaan hundinuu lafa dhufanitti haa deebi'anii jedhe. Egaa ilaalaa nam 10,000 keessaa nam 300 duwwaa han harka isaaniitiin dhugani. Meeqatti deebi'e? 9,700 deebi'ee jira. Waaw! Akkamitti ta'an jettanii? Nam bareen ajjeesisuu fi nama balleessuu fi jechuun hin jiru. Eeyyee. Waaqayyo nama muraasatti dhimma baasin hin jedheeras. Meeqa tafe? 300. Kanaan Geediyoon loletti yeroo ba'u argitu. Waaqayyo Geediyooniin namoota 300 warra arraba isaaniitiin bishaan dhugan sanaani Israa'eliin nan baasa. Kanarratti Geediyoon galaana sanaa galaa isaanii fi fiinnoo isaanii harkaa fuudhee gara mana isaaniitti isaan deebisee. Warra 300 sana garuu of biratti hambisee hambifatee. Buufanni warra Miidiyaan immoo tulluurra ture. Qajeelaa turruu gajjallaa dachaa keessa ture. Waaqayyo halkanuma sanatti Geediyooniin buufata isaanii harka keessaa waan buusee fi ka'iti itti duulaaf gadi bu'i jedhani.
gadi itti duuluudhaaf gadi ba'i. Namni 300 isaan akkamsin buufanni isaanii buufata isaanii duuluu yoo sodaatte isaan isuma ilaala Waaqayyo waan inni jedhu gaa. Yoo sodaatte garuu dura Naa'okee isa Phuraa jedhamu Phuraa isa loltuu isaa jecha wajjin gadi bu'ii. Geediyoon akka sodaatu Waaqayyo hin beeka. Waaqayyo sodaattutti dhimma ba'a bartanii. Waaqayyo sodaattu barbaada. Waan isaan jedhan erga dhageessanii booddee aqiitii maal godhii waan diinni kee jedhullee itti mul'adhuutii dhaggeeffadhe Waaqayyo gara diinaatti illee isa ergaa. Atoo argatiin koo caccabsanii nyaatu garuu Waaqayyo dhoksinaan eenyuyyuu isaan arguu hin danda'u jechuudha. Hinaqee buusa isaanii dhaqee duuluudhaaf humna argata jedhe yommus Geediyoon Naa'osaa Phuraa wajjiniin gara loltoota daarii buufata warra Miidiyaam jiraatanitti gadi hin bu'ee jedha. Naqee amma mandara diina isaa naqee caadha. Amma achitti Waaqayyo isa gaggeesse. 12 irratti warri Miidiyaan, warri Amaaleekii fi warri gara ba'aa biiftuutti jiraatan akkuma gurmuu hawwaannisaa gurmuu hawwaannisaa ilaala diinama akka baay'atu baay'atan dachaa keessa buufatanii turan. Baay'inni gaalota isaanis akka cirracha qarqara galaana lakkoobsa hin qabu ture. Akka cirracha galaana lakkoobsa hin qabu ture. Baay'ee dachaa gaalli isaanii illee. Geediyoon iddoo buufatanichaa yommuu ga'etti namni tokko hiriyaansa abjuu hin hima ture. Maal jedhee? Innis kunoo bittillee garbuu tokko konkolaachaa gara buufata warra Miidiyaamitti gadi hin dhufe. Innis dunkaana tokkotti bu'ee buqqisee hin garagalchee kan irratti dunkaanichi hin kufee. Abjuudha kun. Bittillee xillootu dhaqee dunkaanatti bu'a. Waaqayyo sababii barbaada. Waan itti balleessu wanta tokko jechuudha. Waan xinnoodha. Waan guddaa hojjeta Waaqayyo. Bittilleen sun dhaqxee itti buuteennaan hiriyaansaa kuni billaa Geediyoon ilma Yo'aan nama Israa'elitti hiikama malee waan biraatti hin hiikamu. Waaqayyo akkasitti warra Miidiyaanii fi loltoota isaanii hundumaa harka isaaniitii dabarsee kunoo isatti dabarsee kunoo kennuu isaati jedhee dubbiseef jedha. Akkasitti isaa fi hiikee jechaadha. Geediyoon abjichaa fi hiikaa sana yommuu dhaga'e Waaqayyoon hin galateeffate gara loltoota Israa'elitti deebi'ee isaaniin loltoota warra Miidiyaam Waaqayyoo harka keessanitti dabarsee waan kenneefi kaa jedhe. Haaleluyyaa. Kaa jedhe. Jareen 300 sanas iddoo sadiitti hiree fiingeedhaaf hurroo duwwaa guchaa fi guchaa ofii keessaa qabu. Gucha of keessaa qabu. Gucha of keessaa qabu tokko tokkoon hundumaa isaaniitti kenneedha. Guca tokko tokkoon itti kenneedha. Geediyoonis na ilaalaati. Hallelujah. Hinchifne hafe namni Waaqayyoon sodaataa ture sun. Geediyoonis na ilaalaati.
Daarii buufachaa yommuun ga'u waanan hojjedhu isinis immoo hojjedhaa. Amma gana laalaa waan ani hojjedhu ana wajjiniin hojjedhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Otoo namoonni 32 ta'e isa ilaaluu hin danda'an. Namoota 10,000 ta'e danda'aniin ilaalanii. Garuu namni 300 isa ilaaluu danda'u. Isa duukaa bu'uunan. Kanaaf nama baay'ee gaggeessuurra nama xinnoo gaggeessuun salphaadha jechaadha. Nalaalee waan ani godhu bichaa godhaa ofii keessan waada keessan duukaan godhinaa. Yaanni namni yoo baay'atu hin baay'ata. Kanaaf aniif namoonni ana wajjin jiran fiingee yommuu afuufnu isinis immoo naannoo buufatichaa hundumaatti fiingee afuufaati. Fiingee afuufaati Waaqayyoof Geediyooniif jedhaati iyya jedhee jara abboomee. Fiingee keessan afuufaa. Guca keessan ibsan. Geediyooniif namoonni 100 warri isa wajjin turan yeroo kanatti halkan eeguu hin lammaffaatti geeddarmuutti gara daariitti buufachiisaa dhufanii fiingee isaanii afuufanii hurroo harkatti baatanis caccabsanidha. Hurroo qabatanii ture isa sin caccabsanii fiingeen afuufanii jecha. Laala lolli Waaqayyoof lolli namaa gargari. Akkasuma kutaan sadanuu fiingee isaanii afuufanii hurroo isaanii caccabsanii harka isaanii bitaatiin guca isa mirgaatiin immoo fiingee qabatanii afuufanii lolli kan Waaqayyooti lolli kan Geediyooni jedhanii hin iyyuu turanii jedha. Lolli akkasii jira basuma. Namni ani kanarratti egaa this is my intervention. Kun hiikaa kooti. Waaqayyo lubbuu eenyuyyuu balleessuun barbaadu. Waaqayyo lubbuu eenyuyyuu dhiiga namaayyuu dhangalaasuun barbaadu garuu waan ittiin bittinsu qaba jecha. Waraanuu danda'u eeboo darbatanii maal godhanii booddee garuu wal ajjeesuu isaanii oolu garuu asirratti akka inni itti bittinsee laala. Waraansa Waaqayyoo fi waraansa Geediyoon irratti dhiigni dhangala'an. Garuu maal ta'anii hin bittinnaan. Moomuu isaanii baran ilaala akkasaan. Namoonni Geediyoon 300 fiingee isaanii yorruu afuufanii Waaqayyoo akka loltoonni Midiyaan wal isaanitti ka'an hin godhe. Isaan billaadhaan wal isaan rukutanii gara mandara Betishaayititti gara mandara Zaraayitti hamma daarii Abeel Meholatti isa Xaabaan bukkee jirutti hin baqatanii. Yommus namoonni Israa'el sanyii Niftaalem, sanyii Asheerii fi sanyiin Minaasee hundumaa keessaa waamamanii warra Midiyaan ari'uuf hin ba'anidha. Hin ari'uu bakka diina keessan akkasitti akka ariitan Waaqayyo isin haa gargaaru. Hin ari'ani bakka. Gadhiisaa gaa. Amma qonnaa keenyan gadhiisaa, saawwan keenyan gadhiisaa, qabeenya keenyan gadhiisaa, jireenya keenya hin baqatanidha. Namoonni buukun. Lolli Waaqayyoo kana fakkaata. Geediyoon biyya gara Efreem gubbaa warra jiraatan hundumaatti namoota ergee koottaa gara warra Midiyaamitti gadi bu'aatii fuullee isaaniitti hamma Beet Araat
karaa bishaaniitti fi malkaa Yordaanositti dura qabadhaa jedhe. Namoonni Efreemis hundinuu wal duukaa ba'anii hamma beete baardiitti karaa bishaanii fi malkaa Yordaanosii hin qabatanii. Booji'utti ka'anila. Warri booji'aman booji'utti ka'anii. Warri gidiraa arganii gidiraa nama agarsiisutti ka'anii. Waaqayyo gargashinaan dubbiin kana fakkaatti. Waamichi Waaqayyo kana fakkaata jechaadha galanni Waaqayyo. Warri Miidiyaan ari'anii Orbii fi Zebiin gurguddoota Miidiyaan lama booji'anii Orbiin kattaasaa maqaa isaatiin kattaa Orbee jedhame moggaafame biratti Zebiin immoo iddoo cuunfaa waynii sana maqaa isaatti Zeeb jedhame moggaafame biratti hini ajjeesani. Mataa Orbii fi mataa Zebel turatti Yordaanos gamatti Geediyoonitti ingeessanii jedhe dubbaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma ammaatti sagalee Waaqayyoon isinitti himaa jiru maa inni Geediyoon otoo hin waamamin ture maal akka ture United Kingdom of Israel kan jedhamu. Mootummaan Israa'el akkamitti cunqurfamaa akka ture keessuma keessaa 12 suni akkamitti akka turan nu agarsiise. Inni lammaffaa inni waamicha Geediyoon Waaqayyo akkamitti akka nama waamu nama akkamii akka waamu gadi fageessine baay'ee dubbachaa ture sa'aatii baay'een ture asirra. Booddee waraansi Waaqayyo maal akka fakkaatu hojiin Waaqayyo maal akka fakkaatu argineerra galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi kiristaanni tokko Waaqayyo duukaa yeroo bu'u Waaqayyoon yeroo amane wajjin jiraatu gidiraa isaa keessatti eetiksii qabaachuun irra jira. Eetiksii sina ምግባር yookiis Oromooffaadhaan egaa amala Waaqayyo wajjiniin buluutti danda'u qabaachuu isaaf ta'a. Waaqayyo garuu saba isaa gadi hin gatu. Akkuma sagalee Waaqayyo nutti hime hamaa yoo hojjetan dhaga'uu yoo didan Waaqa tolfamaa yoo waaqeffatani Waaqayyo diinatti dabarsee nama kenna. Israa'el kana ture rakkin isaanii. Israa'el rakki isaanii kana. Geediyoon kan itti ka'uu barbaachises kana ture rakkin isaanii. Yoo nutis Waaqa tolfamaa kan ta'e xaa'oot isa jenna. Jireenya keenya keessa jira ta'e. Lammaffaa Waaqayyoon dhaga'uu mannaa biyya lafaa yaada foonii yaada seexanaa dhaggeeffanna yoo ta'e Waaqayyo dabarsee diinatti nama laatee jira. Diin harkaa ba'uun immoo salphaa hin ta'u. Diin harkaa ba'uun baay'ee nama rakkisa. Haa ta'u malee Waaqayyo diin harkaa nama baafisuuf immoo ofiisaa adeemsa qaba. Maal godhe? Geediyooniin shaakalsi leenjise jechuun danda'a. Obsaan isa leenjise. Kun hin ta'u otoo jedhu. Kun hin ta'u otoo jedhu. Kun hinuma taa'ee Waaqayyo obsee wajjin deema. Waaqayyo akkuma obsa nurraa barbaadu obseen wajjin deemus hin danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obsaan eegisi isa filatee booddee immoo ammas lola irratti waraansa irratti Waaqayyo maal godhe? Akkan ani si gaggeessu malee akka ati ofii barbaaddutti hin deemin jedhe. Inni meeqa filate? Nama 32,000. Waaqayyo 32,000 sana hin barbaanne. 10,000 hin barbaanne. Waaqayyo 300 duwwaa barbaade. Waaqayyo baay'inaan otoo hin ta'in Waaqayyo muraasaan moo'icha nama agarsiise jechaadha. Waan xinnoodhaan Waaqayyo jireenya keenya jijjiira. Waan xinnoodhaan Waaqayyo waan guddaa nurraa jijjiiruu akka danda'u baruu nu agarsiise jechaadha. Guyyaa har'aa hanin sinitti himu sagalee kanadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Itti aansee Geediyoon akkamitti du'e? Geediyoon bara isaa akkamitti dabarse? Achi booddee waan isa mudate jira firoota isaarraa kan jedhu torbeetti fuuna. Har'a garuu kanuma irratti dhaaba. Boqonnaa 6, 7, 8 siniin jedheen ture hamma boqonnaa 7tti deemneerra. Boqonnaa 8 nu hafee isa mun bulshanna. Hambulee coomaadha Oromoon. Hambulee baay'ees mee kanuma yaadaa
Geediyoon maaliif waamame? Akkamitti waamame? Akkamitti abboomame? Mo'icha akkamitti argate? Kan jedhurra mee yaada torban kana yaaddu torban dhufutti namichi kana fakkaatu. Namichi kabajamaan kun. Namichi Waaqayyo duukaa deemu kun. Waaqayyo isa sossobu isa urursu kun. Akkam ta'e dhumni isaa kan jedhu immoo torbee waliin ilaalla. Waaqayyo isin haa eebbisu hin kadhanna. Hallelujah. Yaa Waaqayyo beekaa kan taate han hundumaa argatu hundumaa irratti kan hojjettu galanni guddaan siif haa ta'u. Dhuguma sagaleen kee har'a baay'ee namatti tola Gooftaa. Of ilaaluu akka dandeenyu ijaa nu gooteef guddaa galatoo. Ammas sin kadha Gooftaa obboloota koo amma dhaga'an sagalee kee kana. Kanaan of madaaluu akka danda'an, of ilaaluu akka danda'an, of qoruu akka danda'aniif yaada kee argachuu akka danda'an isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Ati waa malee sagalee kee nutti hin dubbanne. Waan itti dubbatteef dhimma qabda. Dhimma kee kana nurratti raawwadhu. Sodaa keenya irra darbitee, wallaalumsa keenya irra daawwitee, yaa Waaqayyo in hojjetta. Argineerra. Ammas warra of amanus, nama amanus, jireenya isaanii amanuu dadhabanii rakkatan obboloota koo isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Ati nama dadhabaa akka filtee akkatti dhimma baatu nu agarsiisteettaati. Guddaa si galateeffanna. Maqaa qulqulluu ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.